Akkaawuntiin tiktookaa keessan yoo bilbila irraa isin jalaa badee haala kamiin salphaatti deeffachuu dandeessan. Akkaawuntiin tiktookaa san kan isin itti laffaatan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkaawuntii foolooweraa baay'ee qabu ta'uu danda'a. Akkaawuntii akkasuma laayikii baay'ee qabu ta'uu danda'a. Akkaawuntii viidiyoo baay'ee qabu ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti akkaawuntiin san kan isin yeroo baay'ee itti laffaatan kan viidiyoo baay'ee irratti poosti gootan ta'uu danda'a. Akkasuma kan foolooweraa baay'ee irraa qabdan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkaawuntiin tiktookii keessanii kan haala saniin yeroo baay'ee irratti laffaatanii jirtan tokko yoo akka tasaatti silkii keessanirraa isin jalaa kan badu taate haala kamiin akkaawuntii san deebifnee argachuu dandeenya waan jedhu viidiyoo har'aa keessatti isteeppiidhaan jalqabarraa hanga dhumaatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf gaa viidiyoo kana jalqaba hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatina. Kanaaf gaa akkaawuntii tiktook keessanii san yookaan immoo tiktook akkasitti isin jalaa bade san deeffachuun lakkoofsa bilbilaa qabaachuu isin hin barbaachisu akkasuma iimeelii qabaachuu isin hin barbaachisu jechuudha. Osoo iimeelii hin qabaanne osoo lakkoofsa bilbilaa hin qabaanne akkaawuntii tiktook keessanii kan akka tasaatti silkii irraa isin jalaa bade silkii keessan irratti deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Malaan anarraan tan isin agarsiisu kanaan. Kanaaf gaa namoonni haaraa taatan akkuma beekamu gaa chaanaalli kun chaanaala barumsa adda addaa irraa argattan waan ta'eef jecha chaanaala kana sabskiraayib gochuudhaan eegalaan isiniin jaa akkasuma viidiyoo kana sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gaa akkasuma viidiyoo har'aa kana laayik gochuudhaan eegalaa. Kanaaf gaa ammaan tanaa daayirektumaan gara viidiyootti isin dabarsaa mee akkaataa itti akkaawuntii keessan kan bade kan akka tasaatti silkirraa isin jalaa bade gara silkii keessanitti deeffachuu dandeessan waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma garuma viidiyootti isin dabarsaa. Let's go. Kanaaf gaa tiktookii silkii keessanirraa akka tasaatti isin jalaa bade tokko haala kamiin deeffanna kan jedhu amma kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Silkii keessanirra deemtan gaa akkuma isinitti mul'atu kana silkiin kiyya kana fakkaata jechuudha kunoohi. Kanaaf silkii keessanirraa gara appilikeeshinii tiktookiitti deemtan jechuudha. Namni hundi silkii isaatiirraa tiktooki ni qaba jeetii yaada. Appilikeeshinii tiktookaa kanarra gattu qannaa jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti tiktookni silkii kiyyarraa kunoo as jira jechuudha. Tiktookni gaa gosa lamaatu jira akkuma beekamu tiktookni tokko tiktooka isa guddaadha jechuudha. Appilikeeshinii tiktookaa isa guddaa isa akkasuma istoorejii guddaa fudhatu bakka guddaa fudhatudha. Inni kana immoo tiktookii isa laayitii ta'e yookaan immoo isa hammi isaa xiqqaa ta'etu jira jechuudha. Tiktook laayitii jedhama. Tiktook laayitiin kun silkiin keessan gaxaanaallee yoo ta'e istoorejii baay'eellee yoo qabaachuu baate tiktook laayitiin kun baay'ee isin fayyada ni hojjeta jechuudha silkii hundarrattu. Tiktookiin guddaan kun garuu silkii xiqqoo haayii barbaada silkii olaantuu barbaada jechuudha. Kanaaf tiktookii gosa lamaatu jira. Tiktookii lameen keessaa tiktookii guddaa kanarra gattu qattan jechuudha isin tiktookii keessan guddaarra gattu qattanii. Kanaaf akka isinitti mul'atu kanatti tiktookii kanarra gattu qadda jechuudhaani. Yeroon irraa gattu dhugaa haala kanaan tiktookiin naaf banamaatii jira jechuudha. Tiktookiin gaa akka isinitti mul'achaa jiru kanatti naaf banamee jira jechuudha gaa tiktookiin kiyya. Erga haala kanaan banattanii booda maal gootanii gara gadii kanaa namni hundinuu tiktooka isaatirraa profile kan jedhutu jira jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti gara gadii kanaa profile kan jedhutu jira. Harka mirgaatiin silkii keessanirraa gara gadiirraa jechuudha. Gara dhumaa kanarraa profile kan jedhu kanaatu jira. Kanaaf profile kan jedhu kanarraa gattuu hitan jechuudha. Kanaaf tiktooka isin jalaa bade tiktooka silkiirraa isin jalaa bade argachuudhaaf maal gootanii profile kan jedhu kanarraa gattuu qattan jechuudha yeroo tokko. Kanaaf ammaan tana yeroo takka irraan gattuu qadha jechuudha profile kan jedhu kanarraa. Kanaaf yeroon irra gattu qadhugaa haala kanaan profaayilii kiyya fideenaaf bana jechuudha. Profaayilii kiyya fideenaaf bana akka isinitti mul'atu kanatti profaayiliin tiktooka kiyyaa isa kana fakkaata. Kanaaf maal gootanii itti aansitanii gara profaayilii kanatti dhufuudhaan mallattoo profaayil footoo keessantu jira iddoo kana profaayil footoo keessantu jira. Profaayil footoo keessan jala maqaa keessaniitu jira jechuudha. Maqaa keessan kan isin tiktookii ittiin banattaniitu jira. Kanaaf maqaa keessan kan isin tiktookii ittiin banattan kana gara fuula duraa xiyyaa garagalee jiru kanaatu jira. Akka isinitti mul'atu kanatti xiyyaa kanarra gattu qachuu qabnaa jechuudha. Xiyya garagalee jiru kanaatu jira. Xiyya kanarra yeroo nan tuqadhu tiktookiin kiyya haala kanaan naaf banaa jechuudha. Yeroo nan xiyya sanarra gattu qadhu haala kanaan naaf banaa yoo nan profaayila qabaadhee yookaan immoo akkaawuntii nan qabu naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii kana niin qaba akkaawuntii kanallee niin qaba akkaawuntii lamaan qaba jechuudha. Ammaaf akkaawuntii lamaatu silkii kiyya kanarra jira. Garuu akkaawuntii biraa kaniin nan qabuutu jira kaniin deeffachuu barbaadu jechuudha. Kaniin silkii kanarraa na jalaa badde jechuudha. Kan silkii kanarraa na jalaa rimuuf taateetu jira. Kanaaf akkaawuntii saniin deeffachuu barbaada jechuudhaan. Akkaawuntii san deeffachuudhaaf gaa akka anan isin jeetti xiyyarra yeroo isin gattu qattan gara fuula kanatti isin dabarsa jechuudha. Fuula kanarraa akkaawuntii isin qabdan isiniif fida. Akkaawuntii yoo qabaachuu baattan tokkichuma isin qabdan isiniif fida jechuudha. Kanaaf tiktookii isin jalaa bade san deeffachuudhaaf gara dhumaa kanarra jechuudha. Opshinoota jiran kana keessaa opshina dhumaa kanarra maaltu jira? Add account kan jedhu kanaatu jira. Add account jechuun akkaawuntii itti dabaluu yoo barbaadde akkaawuntii itti dabaladhu isiniin jechaa jira jechuudha tiktookiin.
Kanaafuu akkaawuntii san argachuudhaaf add akkaawuntii kan jedhu kan mallattoo ida'uu qabdu tana fuula durarraa yookaan ammoo jalqabarraa mallattoo ida'uu kan qabdu kanarra gattuqachuu qabna jechuudha nuti akkaawuntii biraa itti dabalachuudhaaf. Kanaaf gaa add akkaawuntii kan jedhu kanarraan gattuqadha jechuudha akka isinitti mul'atu kanatti. Yeroo nan add akkaawuntii kan jedhu sanarra gattuqadhu gara fuula kanaatti na fidee jira jechuudha TikTokiin akkuma isinitti mul'achaa jiru. Kanaaf gara fuula kanaatti na fidee jira. Fuula kanarra waa lamaatu jira akka argitan kana jechuudha. Waa lamaatu jira. Waa lama arguu dandeessa fuula kanarraa. Tokkoffaa sign up for TikTok kan jedhu kanaatu jira. Sign up for TikTok jechuun yoo haaraya taate yoo kana dura TikTokiif hin galmaa'in yoo akkaawuntii TikTokiitu qabaachuu iyyuu baatte sign up jechuun galmaa'e jechuudha. Akka haarayaatti TikTokii banadhu jechuudha. Akkaawuntii TikTokii akka haarayaatti create godhachuu jechuudha. Akkasuma gara gadii kana ammas log in kan jedhu kanaatu jira jechuudha. Kanaaf waa lamaan kanaatu jira jechuudha fuula kanarraa. Kanaafuu nuti ammaan tana waa lameen kana jechuun akkuma isinitti hime sign up jechuun yoo haaraya taatee TikTokii akkaawuntii kana dura qabaachuu baatte sign up kan jedhu kana tuqachuudhaan akkaawuntii TikTokii banattaa jechuudha. Create godhattaa jechuudha. Log in jechuun ammoo akkaawuntii yoo qabaattee kana dura akkaawuntii qabaattee garuu log out gootee yoo keessaa baatee jiraatte jechuudha. TikTokii keessan san yoo keessaa baatanii jiraattan itti deebi'uu yoo barbaadan jechuudha gara TikTokii keessanii log in kan jedhu kanarra tuqachuudhaan TikTokii keessan kan duraan keessaa baatan kan log out gootan san deeffattanii jechuudha. Yookaan ammoo gara silkii keessanitti deeffachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu opshina lameen asirra jiru kana keessa nuti amma kan fayyadamuu qabnu log in kan jedhu kana fayyadamuu qabna malee sign up kan jedhu kana fayyadamuu qabna. Maaliif nuti akkaawuntii ni qabna ree. Akkaawuntii ni qabna nuti kan godhuu barbaadnu akkaawuntii deeffachuu barbaadna. Kanaafuu akkaawuntii deeffachuudhaaf sign up kan jedhu osoo hin taane log in kan jedhu kanarra gattuqannaa jechuudha. Gara dhumaa kanarra kun akka isinitti mul'atu kanatti xiyya kanaan irra deddeemaa jira jechuudha. Xiyyi irra deddeemaa jira. Kanaaf iddoo kana log in kan jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Log in kan jedhu irra yeroo tuqattan gara fuula kanatti isin dabarsa jechuudha. TikTokiin login kan jedhu gara jalqabaa dhufee jira ammaan tana gara olii dhufee jira. Sign up kan jedhu ammoo gara gadii dhufee jira jechuudha akka isinitti mul'achaa jiru kanatti. Kanaaf sign upin gara gadii kana nu dhufuu qaba. Loginiin gara gubbaa kana nu dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf login gochuu deemna jechuudha ammaan tana nuti. Kanaaf gaa TikToka kana akkuma waliin jenne san TikToka deeffachuudhaaf yookaan ammoo TikToka kana dura isin jalaa bade deeffachuudhaaf karaa sadii hin deeffachuu dandeessan normaalii waan kana jalqaba irratti use phone or email or username kan jedhu kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo silkii ta'ee yookaan silkii yookaan ammoo emailii yookaan username kanaan deeffachuu ni dandeessanii normaalii nuti ammaan tana silkii illee hin beeknu jennee jirra akkasuma emailii illee hin beeknu jennee jirra jechuudha senaariyoo keenya keessatti. Kanaafuu waan nuti deeffachuu ni deemna username kanaan deeffachuu deemna. Karaa biraatiin kan lammaffaa irratti ammoo continue with Facebook kan jedhu. Kanaafuu Facebook akkaawuntii keessaniin illee yoo kana dura Facebookiin banattanii jiraattan TikTokii karaa Facebook kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Karaa Facebook akkaawuntii keessanii TikTokii keessan san deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma opshina sadaffaatu jira. Opshinni sadaffaa san maal fakkaata? Continue with Google kan jedhu kanaatu jira. Yoo kana dura TikTok keessan Googlein banattan, Google jechuun ammoo emailii jechuudha. Yoo karaa emailii banattanii jiraattan jechuudha TikTok keessan. Yoo karaa emailii banattanii jiraattan karaa emailii kanaan continue with Google kan jedhu kanarra gattuqachuudhaan karaa emailii kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha TikTok keessanii. Kanaaf karaa sadeen kanaan deeffachuu dandeessanii nuti ammaan tana arraan tana jechuudha kan ittiin deeffachuu barbaanne isa jalqabaa kanaan jechuudha. Normaalii lakkoofsa bilbilaa hin beeknu akkasuma emailii illee hin beeknu jechuudha nuti TikTok keenya sanarraa wanni nuti beeknu yoo jiraate username beekuu ni dandeenya jechuudha TikTok keenyarraa. Username beekuu ni dandeenya. Username jechuun maqaa TikTok keenyaa beekuu ni dandeenya jechuudha maqaa TikTok keenya ittiin banne san. Kanaafuu maqaa TikTok keenyaa saniin kan nuti deeffannu jechuudha. Maqaa TikTok saniin deeffanna. Kanaaf maqaa TikTokaatiin deeffachuudhaaf asirra gattuqannaa jechuudha. Username kan jedhu kanarra gattuqanna. Yeroo irra gattuqannu gara fuula kanaatti nu dabarsa jechuudha. Gara fuula kanaatti nu dabarsa. Fuula kanarra waa lamaatu jira jechuudha. Phone kan jedhutu jira lakkoofsa bilbilaatiin deeffachuu dandeessanii yoo lakkoofsa bilbilaa kan beektan taate jechuudha. Akkasuma emailii yookaan ammoo usernameedhaan deeffachuu dandeessanii jechuudha. Emailii yookaan usernameedhaan deeffachuu dandeessanii. Nuti ammaan tana kan nuti deebisuudhaaf deemnu emailii yookaan username kanaan deebisuu deemna jechuudha. Kanaaf emailiidhaan deebisuudhaaf opshina lammataa kanarra gattuqannaa jechuudha. Asirra gattuqannaa yeroo isin asirra gattuqattan haala kanaan isiniif fida. Email or username jee haala kanaan isiniif fida. Emailii kana dura isin qabaattan emailii keessanuu isiniif tarreessa jechuudha. Haala kanaan nama emailii kiyyanaaf tarreessaa jira. Username kanaan deeffannaa jechuudha. Nuti emailii hin beeknu jennee jirra. Amma nama emailii hin beekneef himaa jira yookaan ammoo nama emailii hin beekneen barsiisaa jira jechuudha waan kana. Kanaaf nama emailii hin beekne waan taataniif jecha email or username kan jedhu kana jala
yuuzarneemiidhaan jechuudha kan nuti deeffachuu barbaannu. Yuuzarneemiidhaan deeffachuu barbaannaa jechuudha. Kanaafuu gaa tiktooka keenya yuuzarneemii beekuu qabna jennee yuuzarneemii beekuudhaaf haala kamiin tiktooka keenya yuuzarneemii beekna waan jedhu san ittiin isin dabarsa ammaan tana. Tiktooka isa yuuzarneemii beekuudhaaf if duuba as deebitaniiti gara tiktooka iddoo jalqabaa sanitti if duuba as deebitan jechuudha. Yeroo isin if duuba as deebitan haala kanaan isin fida X kana irra tuqattaniiti gara jalqabaa kana as deebitan jechuudha. If duuba jechuudha gara tiktooka keessanii as deebitanii. Yeroo kana haala kanaan gara tiktooka fuula tiktooka keessanii deebitanii jechuudha. Gara fuula tiktooka keessanii as deebi'uudhaan maal gootanii gara gubbaa kana akka isinitti mul'atu kanatti mallattoo sarchii tanaatu jira. Mallattoo sarchii tanaatu jira. Kanaaf asirratti sarchi godhuu qabna jechuudha. Maqaa tiktooka keenyaa san sarchi godhuu qabna. Kanaaf mallattoo tanarraan gattu qadhaa jechuudha. Yeroo takkaan mallattoo sarchii tanarraan gattu qadhaa. Yeroo na mallattoo sarchii irra gattu qadhu akka isinitti mul'atu kanatti haala kanaan naafida jechuudha. Bakka sarchii kana naafida. Kanaaf iddoo sarchii kanarratti maqaa tiktooka keessan kan isin jalaa badeessan ni beeytanii. Normaalii yoo waan biraa wallaaltan jechuudha yoo xiqqaate maqaa san ni beeytanii. Kanaaf maqaa tiktooka isin jalaa badeessan asirra barreeffattanii sarchi gootanii jechuudha. Kanaafuu anammaan tana maqaa tiktooka na jalaa badeetiin asirra barreeffadha. Tiktookni na jalaa badee kiyya Jundii Teek kan jedhutu na jalaa badee jechuudha. Kanaaf Jundii Teek jedheetiin maqaa san irra barreeffadha jechuudha. Jundii Teek jee yeroo nan barreessu akka isinitti mul'atu kanatti yeroo ati asitti keessatti barreessu jala kanatti waan ati barreesse siif fidaa deema. Kanaaf kanuma jalqabaa kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Jundii Teek kan jedhu kanarraan gattu qadhaa ka jalqabaa kana. Yeroo isin maqaa tiktooka keessaniitti irra gattu qattan haala kanaan akkaawuntii keessan isiniif fida jechuudha. Akkaawuntii keessan kan isin jalaa badee jiru san haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii keessa yeroo isiniif fidu akkaawuntiin kiyya fakkeenyaaf nama naa fidee jira akkaawuntii kiyya kan inni silaa deeffachuu barbaadu san kana fakkaata kun akkaawuntiin sanii. Profile photo illee ni qaba. Profile photoon isaa kana fakkaata. Maqaan isaa kana fakkaata. Kanaafuu amma nuti asirraa wanni guddaan nuti barbaanne maali iddoo kanarraa argachuu kan nuti barbaanne yuuzarneemiidha jechuudha. Yuuzarneemii tiktooka keenyaati. Kanaafuu yuuzarneemii tiktooka keenyaa akkuma isinitti mul'atu kanatti maqaa keenya jalaa argachuu dandeenya jechuudha. Amma akka isinitti mul'atu kanatti yuuzarneemiin tiktooka keenyaa jala kanatti kun Jundii Teek kan jedhu kana jechuudha. Kanaafuu isinis erga haala kanaan maqaadhaan tiktooka keessan argattanii booda maqaa keessan jalatti yuuzarneemii keessan argattan jechuudha. Maqaa keessan jalatti akka isinitti mul'atu kanatti yuuzarneemiin keessan naannoo kana jira. Kanaaf yuuzarneemii keessan san asirraa laaltanii yookaan immoo asirraa fuutanii deemtan jechuudha. Irra gattu qachuu ni dandeessanii akkaawuntii kana jechuudha. Fakkeenyaaf irraan gattu qadhaa yeroo irra gattu qadhu haala kanaan akkaawuntii kiyya kana naaf fida. Ammaan tan akkaawuntii kiyya hin deeffannee garuu ta'u ammoo haala kanaan naaf fida jechuudha. Yeroo inni haala kanaan naaf fidu yuuzarneemii isaa haala kanaan kun naan mul'ataa jira jechuudha. Yuuzarneemiin isaa kana fakkaata. Kanaafuu yuuzarneemii asirraa argachuudhaaf yuuzarneem kan jedhu kana kooppii godhachuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Okay? Yuuzarneem kan jedhu kana aati jee kan eegalu kana kan mallattoo aatiitiin eegalu kana kooppii godhattanii deemuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Yeroo isin yeroo tokkicha yuuzarneemii kanarra gattu qattan haala kanaa yeroo tokkicha yeroo isin irra gattu qattan yuuzarneemiin kooppii isiniif ta'a jechuudha. Kooppii isiniif ta'a. Kanaafuu if duuba deebitanii yuuzarneemiin keessan kooppii ta'ee jira waan ta'eef jecha if duuba deebitanii jechuudha. If duuba deebi'uudhaan gara tiktookii keenya gara fuula tiktookii keenyaatti if duuba deebine jechuudha. Kanaaf haala kanaan if duuba deebi'eetiin jira jechuudha. If duuba yeroon deebi'u gara iddoo reefuttiin deebi'a jechuudha. Gara isteeppii dura sanittiin deebi'a. Iddoo piroofaayilii kana argattu gadheetiin piroofaayilii kiyya argattu gadheetiin gara reefuu san deema jechuudha. Kanaaf yeroon piroofaayilii argattu gadhu gara fuula kanaa nafida fuula kanarraa mallattoo xiyya maqaa keessan fuuldura jiru kana argattu qachuudhaan yeroo isin xiyya maqaa keessan fuuldura jiru argattu qattan haala kanaan akkaawuntii isin qabdan isiniif fida akkaawuntii biraa dabalachuu barbaanna waan ta'eef jecha akkaawuntii biraa barbaanna waan ta'eef jecha aada akkaawuntii kaja'u kana argattu qannaa aada akkaawuntii kaja'u yeroo nuti gattu qannu gara fuula kanaan nu fida jechuudha gara fuula sign up yookaan login jedhu kanaatti nu fida nuti sign up gochuun barbaannu haarayaa miti waan taaneef tiktooka duraan bade barbaanna waan ta'eef jecha login kaja'u kana argattu qannaa. Log in kan jedhu yeroo gattu qannu haala kanaan karaa sadiin login godhuu dandeenya nuti jalqabaa kan phone email username jedhu kanarra gattu qanna yeroo irra gattu qannu gara fuula itti aanutti kanatti haala kanaan nu dabarsa takka silkii keessaniin takka ammoo emailii keessaniin kan isin barbaaduu dandeessan jechuudha argachuu dandeessanii nuti amma silkii fi emailii fi silkii fi emailii hin bahin waan ta'eef jecha usernameidhaan argachuu barbaanne kanaafuu email and username kan jedhu kanarraan gattu qadha. Email and username irra yeroo gattu qaddu haala kanaan email or username jeenaa fide jechuudha. Kanaafuu pasting godhadhaa jechuudhaan kan irree fuuntana copy godhadhe san pasting godhadhaa jechuudha. Asitti username irree fuuntana copy godhadhee fidetan maaliin godhaa iddoo kana dhufeetiin paste godhadhaa jechuudhaan iddoo kanatti. Kanaafuu username keessan haala kanaan ergatti barreessitanii booda jechuudha daawwattoota kiyya. Username keessan haala kanaan ergatti barreessitanii booda continue kan jedhu kanarra gattu qattaniiti continue jettanii jechuudha. Anamma Jundii
teek jeetti barreeffadheen jira. Kanaafuu continue ka jaban irraan gattu gadhaa jechuudha. Yeroo isin continue kan jedhu irra gattu gattan akkuma isinitti mul'atu kanatti enter password isiniin jechaa jira. Kanaaf password keessan itti galfachuu qabdanii jechuudha. Password itti galfachuu qabdanii gaa yoo xiqqaate password keessan beekuu qabdan jechuudha. Isin password TikTok keessanii beekuu qabdanii. Kanaafuu password keessan kan TikTok keessanii san iddoo kanatti galfachuu qabdanii jechuudha. Anammaan tana accounting akka jiru natti himaa jira. Kanaafuu password akkaan itti galchuu natti himaa jira. Kanaaf password keessan itti galfachuudhaan TikTok keessan directly seenuu dandeessan jechuudha. Amma password yeroo isin itti galchitan directly gara TikTok keessanii isin galcha. Password itti galfadheen jira. Kanaafuu irra gattu gadheetiin continue jeetiin laala jechuudha. Kanaaf yeroo nan password itti galchu akka jiru kanatti akka isinitti mul'atu kanatti puzzle kan akkaan sirreessuu gaafachaa jira, verification gaafachaa jira jechuudha. Kanaafuu wanta kana fuutanii sirreessuu qabdan jechuudha. Haala kanaan qabdanii asirra walirra fiddan jechuudha waan kana. Kanaaf haala kanaan drag gootanii yeroo isin walirra fiddanii wal qixxeessitan haala kana wal qixxeessitan jechuudha. Right isinii godhee jira jechuudha akka isinitti mul'atu kanatti. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma isin password keessan itti galfattaniin jechuudha. TikTokni keessan gara TikTok keessan kan deeffattanii sanitti isin fida jechuudha yookaan immoo isin deebisa jechuudha. Asirra wanni isin beekuu qabdan waan lama beekuu qabdan jechuudha. Tokkoffaa password keessan yoo beekuu baattan yookaan yoo irraanfattan karaa emailii keessanii deeffachuu ni dandeessanii. Yoo password irraanfattan emailii keessan itti galchitan jechuudha. Kanaaf yeroo isin emailii itti galchitan emailii qabdan akka isin itti galchitan isin gaafata. Emailii qabdan jechuudha tanuma beeyta wayii itti galchitanii san booda emailii irratti koodii isiniif ergaa koodii isa yeroo isin itti galchitan achumaan TikTok keessan isinii deebisa jechuudha yoo emailii qabattanii. Karaa biraatti yoo password wallaaltan ammallee silkii keessaniin jechuudha lakkoofsa bilbilaatiin deeffachuu ni dandeessanii. Lakkoofsa bilbilaa keessa yeroo isin itti galchitan koodii irratti isiniif ergaa achumaan koodii yeroo isin itti galchitan TikTok keessan isiniif deebisa jechuudha. Kanaaf haala kanaan TikTok keessan kan silkiirraa isin duraa badee haala kanaan isteeppiin nama isin agarsiisa kanan deeffachuu ni dandeessanii isiniin ja'a. Walumaa galatti kan barumsa keenya kanarraa kana fakkaataa. Chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa akkasuma viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoo biraatti walitti deebii nagaa torbaan dhufu haga torbaan dhufu walitti deebinutti nagaatti.